Firii buusuudha. Asirratti hektaara tokko boloqqee sanirratti biqiltuu fi biqiltuu jidduu seentimeetira 10 dhibbaa hanga 10 xixiqqoo laata 70 hanga 80 keejii jechuudha fayyadamna. Addaan fageenya asirratti xiqqaa yoo ta'e keejii hektaara keejii 70 hanga 80 fayyadamna. Gurguddaa yoo ta'e dhibbarraa hanga 10 fayyadamna. 70 hanga 80 xiqqaa yoo ta'e. Fakkaataf firiidha fayyadamnaa minjaalii gurguddi xaa'oo hektaara tokko dhibba yoo ta'e sarara tokko akka 100 meetira ta'uuf meeqa fayyadamna kayyoo fayyadamu yeroo qeefara jechuun bakka midhaan atarisan yoon facaastanii yeroo mayrratti baala keelloo hanqina nyaataa mallattoo hanqina nutrientii haa agarsiisu taate yeroo sadiitti fayyadamna. Yeroo sana akkam itti fayyadamna seete yeroo hanga seentimeetira 10 tokko ol dheerate lafarraa guyyaa 15 fi hanga 20 takka gidduutti marsaa tokkotti si goona marsaa lammaffaa guyyaa 35 hanga 45 gidduutti marsaa lammaffaatti goonaa jiru keejii 50 goonaaf yoo hanqina nutrientii dhufe boloqqee irratti keejii 50 sanuu bakka lama qoonneeti akkasitti itti goona. ጊዜ ቡኑ akka keenyaan akkana qabannee gubbaa kanarra xaaworran buufnu beeytanii abbaa jiruu yaa'umaa akka jirreen jiraanii taniif malee yaasa xaawotiin xaaworran buufnu hingaan abbaara kanarra booraan abdeeti abbaara kanarra buustee jechuudha walqixxaa tura hingaa afaan kanarra buustee jechuudha saantima sadii hanga walqixxee yoo qotte jechaasta waano mangi jechaan namni saantima hanga jenne san buutee jechuudha. Bishaan asii gayyaa'e kana jechuun baddee beeknamu. Yeroo facaasaa kun qara marashaa ture bu'aa waan ta'eef akkoon qabu boqeessee jiruuti jechuudha. Yuuriyummaan sun akka durii fi akka baranaa cheenjii qaban jedhe dur yuuriyaas bira buusneeti gubbaatti kana goona. Ammaan tana akkuma kanaatti saantimni shanan san haadhamee bu'ee itti dachaafama malee immoo karaa yaani gubbarraa itti gayyaa'u karaa bishaan itti dhangala'utti laalteeti irraa waliin firii kan nyaatanii duraan buusneemi firiin xaa'uun gurraachis kan jiraame yuuriyaa gaafa buusnu. Akkuma leenjitti isin irraa fuudheetiin halkan finfinnee dhaqee ganama isin fidee fedhii qabus fedhii irraa sassaabaate ana fida arra hogguun akka hinnitan namni hangina akka hinnisan beeka gaamman tana namni hundi gatiin qarshii 50 qarshuma 50 haala qilleensaati ilaalla haala qilleensaa naannoo agirooekoloojii sanii haala akkamii oowwaadha immoo qabbanaa'oo naannoo san kajuu adda baafanna looziin uumamaa maal jenna naannoo oowwatan haala agirooekoloojii sanii filannaa achi booda lafa ta'in biyyee kameen biyyee xirrachaa bal'inaa yoo ta'e hedduu bu'aa qabachuu biyyee xirrachaa gabbataa yoo ta'e oomisha looziitii bareedaadha biyyee diimtuu bishaan keessaa hin qabne bishaan kireemii immoo biyyee xirrachaa xiqqoo makatte yoo taate oomisha loozii irratti bu'aa guddaa qaba achi booda hanga xaa'oo keenyaati. Tahun loziin tahun berbagi atau mau ala kabutama kayaknya itu fayyadamaa tu macam. Akasami. Mereka isi sudah bawa kabisun macam kabdun.
qonnaan bulaan ittis fayyadaman ni jira. Immoo akkaataa saayinsiitiin xaa'oo barbaadduudha wanti jiru naayitiroojii fittiidha hin barbaadduudha. Inni feesi immoo kanaaf akka waliigalaatti haala jiddu galaatiin qabannee hin barbaachisee wanti hin barbaanne gadi baay'inni feesi yoo rakkoon qabeenya loozii gaaffii jedhamu fakkeenyaaf xiqqoo waan ta'eef ol tokko hangi shanii meeqa beetu beennee yoo hin bitmiroin jaatan nyangam tar ko kilo jaatan Kaase sirri saantimeetira 5 yuuriyaas ogguugoon irraachi fagaannee haanee hanga seentimeetira 5tti gannaynee matti kan ta'u yoo ta'e voolaataayilii ta'eeti niwutirantii silaa midhaan sun barbaaduu malu keessaa bahee deemaa kan jirraa jechuudha. Awwaalaa deemuu wanti barbaachisu. Isa kanaa jechuu barbaade. Waasaa achi kuttees deebitee wantaan godhatettu taa'usan hundi xaa'oo horachuudhaaf wanni mi'aa qaba keessaa hojjetu. Inni waan isin hin galin shaakala irratti nu gaafadhaa yoo yaada deeggaru taate deeggara bakka aniin andoo gore sirreessuudhaan deemuu danda'utu nurra jiraata jechuun hundinuu. Boda, ini dari zona boda, sekitar berapa? Kemudian dia rata apa shanjuk barang dari boda. Nuhi mau, dia office bandi, saya ke bus. Ini si boda, tahu kan jadi kenal tu. Boda tapi kan dia mati dia nama dia tu, cuma tanpa boda apa? Yoni fi, cerita letak boleh boleh nanti. Syarat sebenarnya. Karena itu bila asal adalah karena mau apa itu. Itu bila kamu lihat basut di basih kanan kita mana hanya langsung main routing ke disun. Biar kata tu. Amalor fakata biya ko tijarra sa baliya sabasadi mo ne titinano sa baliya omishoni buwa guddaa Jiidhina isa kana laaltaniiti xaa'oo adii ittiin dabaluun zaatanaa jechuu barbaadeetti kanuma dabaluuf. Adiin kun marsaa meeqatti godhama? Tokkosanii inni lammata amma haala baratamaa jiru xaa'oo adii yoo gogiinsa taate malee yoo hanga inni firii bishingaan baasee jabaatutti firii guutaa jedhanii hanga bishingaan eega mataa baasee diimatee illee tuba godhan xaa'oo bishingaan firii baasee booda xaa'oo adii jala bittinneessanii yeroo inni jiraate xiqqoo jalaa kaafanii akka inni firii guuttatu goonaa jechuu jira. Inni kun miidhaa qaba. Saayinsiin hooni hayyamaa waan jiru sana bakka namni beeku yaada rakka. jechuun wanti isii adda bahu taa'uun yeroo ittiin itti godhamu takka yeroo ittiin silaa inni gaa'ee yookaan bireezingii isii jennu san duraan akkuma beekamutti dhaabbataan namni beeku saayinsiinis lafa kaayisanii jechuudha. Saayinsummaan ammasis yeroo ittiin filaaringii isteejii irratti parsantiidhaan jechuudha parsantii hanga tokko barbaachisaa jee saayinsiidhaan sabni adda beekni jechuudha. Firii baasee booda firiin gubbaan rabbi yookaan mul'ate itti godhuun hiikaan qabu. Maal jechuun nyaata sanbarnu ni qopheessiti hanga dhumaatti bira ni qopheessiti
gaafa biqilli baalli isii sun maal ta'e jechuudha gara biicaatti gaafa deebi'e immoo biqiltuun kun nyaata qopheessuu ni dhaabu. Kanaaf yoonii fi xiqqishoo garuu hangizee firii baase sun hanga barbaachisaa ta'e sun ol yoo ta'e kan itti gosa taate cinaan tokko lafa murtaa'e. Dambaasee waan sirrii xaa'oon bishinga irratti xaa'oon gurraachi yeroo facaasaa guuturraa guututti itti godhama. Bishinga irratti xaa'oo adiin bishingaan harama marsaa lammaffaa irratti jechuudha. Guyyaa 35 hanga 40 kan jenne sanitti guututti itti godhama. Hundinuu waan inni hektaara sanii qabu itti godhama. Amma dur ammoo ispiliitiinidhaan waan ijaamu jiraachaa ture jechuudha. Amma tara tan ammoo fooyya'ee yeroonii fi guyyaa 40 maajik dee ijaame san guyyaa itti galtee mataa guddisuu fi xiqqeessuu fi dhaluuf hanga oomishatti yoo itti godhame battalumatti godhatee dafee humna godhatee akka deemee bakka ga'u san ga'ee waan san dhaluuf barbaachisaadha jechuudha. Sadarkaa adda addaatti boqqolloo irratti immoo sadarkaa adda adda irratti kan itti goonu ta'a. Boqqolloo irratti ispiliitiidhaan itti goona. Guyyaa 35 hanga 40 kanatti itti goona boqqolloo irratti. Haala kana jechuudha. Jijjiiramaa jira jechuudha barbaanneeti. Hojimaataan. Amma boqqollootti seenna gaa. Murteessaan guyyaa 35 hanga 40 ijaamee kaayame malee dandeettiin godhamnaan jechuudha. Yeroo sadii barbaachisaadha. Amma qorannoodhaaf dandeettii qonnaan bulaatii wajjin yeroo sanii murteessaadha ijaamee lafa kaayame malee tokko yeroo facaa lammaffaan guyyaa 35 hanga 40 sadaffaan ammoo yeroo midhaan daraaraa godhu. Qonnaan bulaatii wajjin qorannoo qorateeti guyyaa sanitti guyyaa murteessaan guyyaa sanii lafa kaayame malee wanni daangeessee jiru ikoonomiin kee dandeenyaan rooba qabaannaan booruma bu'aa. Maqaan kiyya Faamii Sheekh Umariin Jaamaa ogeessa biqiltuu saayinsii biqiltuuti pilaanti saayinsiiti. Ani ogeessa qonnaatti jechuun fedheeti. Kana wanni itti jirru leenjii qonnaa leenjii arfaasaa fi gannaatti irra. Kana leenjii tiyooriidhaan mana keessatti itti turree guyyoota lamaaf turtii wajjin goonee guyyaa xumuraa piraatikaala irratti dirree irra baane lafarratti leenji'aa jira. Lafarratti leenji'aa jirra. Wanni itti leenji'aa jirrus akkaataa ittiin boqqolloo dhaaban, akkaataa ittiin bishingaa facaasan, akkaataa ittiin xaa'oo godhan, sararaa fi sarara gidduun biqiltuu fi biqiltuu gidduun xaa'oon akkamitti godhama waan jiru kanarratti akkasuma deebisee qamadii irratti akkasuma deebisee atara irratti leenjii lafarratti piraatikaalaan ija teenyaan nuti ogeessi wal geenyee asirratti godhaa jira. Wanni kun waan gartee mana keessatti ittiin turre asirra lafa agarsiifnee nuti gaddeebinee qonnaan bulaa keenya kan ittiin leenjifnuu fi asirratti nu barsiisaa jiran jechuudha. Ogeeyyiin waajjira kanarratti nu deeggaraa jiranii
maqaan kiyya duraanisee hojjetaa misoomaa Maamad Boonee naan jedhani Arabeerraa garaanaatti leenjii qonna gannaa biraasaa fudhachuu dhufne waan tiyooriidhaan kilaasitti barachaa ture san har'a shaakalliidhaan akkamitti dirree kanarra baanee qabatamaadhaan godhu jirre jechuudha. Maaliif waan tiyooriin barachaa turte sana yeroo shaakalaan buustu irra qabatamaa waan sii galuuf hubannoo duraan qabdu sun ni cimsa waan ta'eef akkasitti nuti amma shaakallii kana goonee xumurree gabbuunee gara gaditti nutis akkanumatti tiyooriin barsiifnee shaakalliin godhuudhaaf qophii ta'uudhaaf danda'ee jechuudha. Ogummaan keenya kan dabala. Hedduu galatoommaa jira. Gaafatamtoota wajjira. Sararamee jira gaban mootu. Yoo barbaaddes ajitti bolokee lolti bosona garaagarummaa haalli wal. Boone. Maa boone. Karaa asirratti turre. Bolokee. Karaa asirratti afurtama. Kana deemna. Akkasii deemnee. Amma ijaara boonii kanarratti irra gubbaa akka aanu jechuudha. Hanga danda'ametti booniin keenya garri inni itti gar tokko irra buufanna jechuudha. Kanaafuu irra kana fakkaatarratti bishingaan bu'ee kanaaf biyya keenya gaafa sitti gadeemnu Bishingaa kiloogiraama hektaara tokkoof hangam takka fayyadamu? Akkasii bishingaa kana gaffageenyi lafa jiidhinsa hangam takka qabu keessatti bishingaa facaafa. Inni sadaffaan ammoo bishingaa kana gizee keessa kan naynu xixiqqaa kana hangam takka biyya keessa gizee biyya hangam takka keessa kan naynu. Garar ana qabatu sudah begini. Tahu hangam takka hektaara fayyadamu. Tahu gurraacha. Tahu adii hangam takka hektaara fayyadamu. Yeroo akkamtu goona tahu adii. Tahu gurraacha hangam yeroo akkamtu goona. Wanti immoo yoo bishin gaafii tahu tana waliin laayine akkanumatti waliin fayyafne maal rakkoon dhufu. Aaruu fi yaada namaa dhayina tana tan walitti duubistanii. Akkasii waan jiran dubbachuu danda'e. Kiiloo kudhanii hanga kiiloo 12 inni hektaaraaf fayyadamnu jechuudha. Kana yoo fayyadamnu xaa'oonis akkasumatti yuuriyaadhaa fi NPS'dhaas kiiloo 100 fayyadamuu dandeenya. Ammoo haala lafa teenyaa irratti hundoofne lafti teenya baddaree yoo ta'e yoo lafti teenya gara gammoojjii deemu immoo kiiloo 100 fi kiiloo 60 deemuu dandeenya. Tahu sadiif leenjisaa kan jiru ta'uu isaati. Inni kun leenjiin kun dandeettii ogeessaa cimsuudhaa fi oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa irrattis bu'a qabeessa ta'uudhaaf kan nu gargaaru waan ta'eef isa kana cimsinee leenjisaa jirra jechaadha. Kan nuti godhaa jirra. Dhiisiidhaan wal qabatee barana akka guutuu addunyaatti dhiisiin xaa'oodhaa qaala'uudhaan wal qabatee parsantaa 300 dabalee jira jechuudha. Isa kana parsantaa 300 inni dabalus akka waliigalaatti hanga ammaatti kuntaala 1,190 galfannee kan jirru ta'uu isaatii fi gara dhaabbata Dotaraanii fi Paa'oodhaanis wanti nu galaa jiru kan jiru ta'uu isaatii shanyiidhaa fi xaa'oodhaas xaa'oo kuntaala 600 gara Paa'ootiin argannee jirra akka aanaa keenyaatti. Gara Dotaraaniin ammoo shanyii kuntaala 150 kan arganne ta'uudhaa fi isa kan ammaas araddoota 61 raabsinee araddoonni kaan
itti eeggachaa kan jirruu fi isa kana bu'a qabeessa godhuudhaaf gara araddootaatiif raabsinee kan jiru ta'uusaa. Qonnaan bulaan keenya barana kilaasteraan ijaarame akkaataa walitti dhiyaataniin akkaataa ooyiruu isaaniitti walitti dhiyaatuun kilaasteraan ijaarame wal beekee mari'atee marii xumuree ogeessi keenya leenjii kana xumuree akka gabbu'een qophii lafaallee xumuree jira qonnaan bulaan keenya. Isaan san iddoo tokko gugurreen iddoo jiru iddoo qophiin lafaan xumurame akka gaddeemne lafa san xumursiifnee hojii kan jalqabnu ta'a. Qophaa'ummaan qonnaan bulaa keenya ni jira jechaadha. Qonnaan bulaanis qophaa'ee afraasa kana isa dabrillee qophii gannaatiin akka cufatu sanyii bittaanis ta'e gargaarsaan argatu hojiirra oolchuudhaaf qophaa'ee kan jiru ta'uu isaati. Itti caamsaan kun dheerachuudhaan wal qabatee bonni dheerate kun bara dabrees afraasan arganne bara dabree arfaasa argachuu dhabuu keenyaan baay'ee goddaamnee kan jiru ta'uu isaatii fi baran ammoo ammas akkasumatti bonni dheeratee fagaatee waan jiruuf hanqinni sanyii nu mudata jennee yaanna. Hanqina sanyiitiin alattis hanqinni xaa'oolleen kan nu mudatuu fi waliin gahinsa irratti rakkoon hammaataa nu qunnama jennee yaanna. Sanammoo akka furmaataatti wanni kaayyan kompoostii iddoo adda addaatti kompoostiin qophaa'ee kompoostii bona kanaa fi ganna qopheessaa turre sun akkaataatti fayyadamuu dandeenyutti akkaataatti wal bira dabarsuu dandeenyutti qophoonee kan jirruu fi isa kana walitti fiduudhaaf hojjechaa kan jirru yoo ta'us garuu waliin gahinsa irratti baay'ee miidhamne jennee yaaddoo qabna jechaadha. Sektara adda addaa irraa hasila walumaanii leenjiin guyyaa lamaaf ni kennamaaf dargaggeessaafis dubartootaafis addatti dargaggeessaa fi dubartoonni guyyaa tokko qonnaan bulaan adda dureen jiddu galeessa harka qalleeyyiin guyyaa lama keessatti ni kennama. Yoomirraa eegalee guyyaa 10 irraa guyyaa 10 fi 11 qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa san biratti immoo achi asitti hojjetaadha waan silaa asirratti leenjitan kan akkaataa itti hojjetaan achi jiru isin deeggaruu danda'u irratti san qabatee qindoominaan achitti waan silaa qonnaan bulaa irraafis leenjii yoggaa kenname hojiin deeggarsaa fi hordoffii guyyaa guyyaadhaan itti fufuu danda'uutu isinirra jiraata. Kanaaf keessattuu leenjii mootummaan keenya leenjii kana kan kenneef kaayyoo qaba jechuudha. Kaayyoon isaa kenna tajaajilaa wajjin wal qabatee hojii amma afraasaa fi ganna irratti hojjetamu xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamuun barbaachisaa waan ta'eef gubbaarraa guyyaa 3 yoo xiqqaate leenjii sadarkaa aanaatti kennama araddaattis akkasuma kennama sadarkaa godinaa fi olittis kennamee jira jechuudha. Waan kana milkeessuuf guyyaa 3 kana leenjii akka fudhatan abdii qabnaa sirriitti gabaasa galgaluu ni fudhannaa. Haa ta'u immoo amma kallattii fi haala fuulduratti deemu karaa waajjiraatiinis bulchaan keenyas kallattii akka nuu kaa'aniin asitti affeeree kallattii kana keenyatti akkuma Abdullaah Kumjee nuti boodarraafnee waan walii dhaamsinu tokko tokkos waan jiruuf kallattii asirraa isin kaa'ee bulchaanis isin kaa'eeti nuti hafnee ergaa walii dhaammannaa. Kanaaf karaa bulchaa dabarsuu kiyya dura wantoonni ijoo keessattuu leenjii kana keessa fudhattan hojii barana maaltu hojjetamuu deema kan jiru sirrii fudhattanii jirtan jechuudha. Kanaaf ispeeshaalii mootummaan kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffannaa addaa kennee waan jiruuf wantoota amma hojii harcaan akkaataa amma itti xumuruu irratti wantoota isin kenninu kana sirrii qabachuu qabdan ajannaa keessan baafattanii hojjetaa barnoota kuttan malee akkamitti akka hojjenne ni beektanii hojiin gaariinis hojjetamee jira. Muuxannoo isaa san fudhannee hojii gannaa fi afraasaa kanaas sirriitti hojjechuun barbaachisaa jechuudha. Keessattuu wanti qabattan qophii biqiltuu unkuruu kan jiru san sanyii barana sassaabnee taasisan sadarkaa adda addaatti unkuramuu qaba. Sadarkaa adda addaa sadarkaa iftisitti unkura
hojjetaa tokko tokko gabaasni keessa waan jiruuf sanyii gosa guurtessan wajjin unkura iddoo dhaabbilee adda addaa keessatti sirriitti qophaa'uu danda'u qaba jechuudha. Qophaa'uu qaba inni kaan boolli ashaaraa magariisaa bifa addaatiin akka sulula hojjennetti sanii olitti qophaa'uu danda'u qaba jechuudha. Araddoota iddoo dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kan bunaatis kilaastarri gootanii ispeeshaalii araddoonni buna fudhatan kilaasteraan malee hin danda'amu jechuudha. Buna mootummaan xiyyeeffannaas kennee jira. Duraan aanaa buna hin qabne keessa jirra. Amma immoo aanota buna qaban keessa waan seennee jirruuf kilaasteraan sirriitti qophaa'uu danda'uu qaba jechuudha. Inni kan iddoo dhaabbii GPS'n adda bahuu qaba baran. Biqiltuun dhaabdu, usteen dhaabdu. Biqiltuuma ustee kan maqaa san hin goonu jechuudha. Sulula keenyaas xiyyeeffannaa addaatti kennee araddoonni hin hojjenne malee araddoonni hojjetan eeggamu jira amma akka nuti beeknutti akka informeeshina qabnutti hojii boonsaan waan hojjetee jiruuf araddoonni fakkeenya gaarii ta'an baay'ee jira jechuudha. Kan akka mul'ata qarree tuuta kanniisaa badhaatu bareedaa araddoota hedduu keessa hojii boonsaan hojjetamee jira. Soo laffaatiin uummataa san eksteeshiniin keenya akka hin banne sirriitti innis kunuunfamee biqiltuun ashaaraa magariisaas GPS'n kan deeggarame qabaddaa wal jalaa namnu sirrii qabatanii osoo deemtanii gaariidha namoonni tokko tokko kanaaf sirriitti qophaa'uu qaba jechuudha. Dhimmi immoo mootummaan qabachee deemu jiru kan duraanis hojii hordofu jiru dhimma kompoostii. Kompoostiin ajandaa Shimallis Abdiisaatiin hordofamuu jira. Kompoostii kana immoo saayinsiin isaa amma akkamitti danda'amaa yeroon dabree kan jiru yeroon dabree jira. Xaa'oon qaala'uu kan beeku egaa oomishni galee booda garuu dikee hulaa duraa qabnu san akkamii bilcheeffannaa siistama saniin kan dalagamu. Boolli itti qotamee bishaan xiqqoo jiidhatti gootee fi yeroo gabaabaa keessatti akkamii bilchaata kompoostii akkasitti hin gaafanna amma. Qabaddaa kompoostii sireesiidha. Supervaayizaroonni keenyas abbummaan qabaddaa. Boolli amma qopheessitan yoo xiqqaate amataaf illee nu ta'a jechuudha. Amma hanga tokko bilcheeffannee amata dhufu immoo boolli taa'ee kanaan dura irratti osoo maateeriyaalli jiru kompoostii istaandaarda isaa eeggate hojjechuuf waan nu gargaaruuf sirriitti qabaddaa jechuudha. Dikee jirtu bilcheeffattan. Baranaa iddoo baasoo marqullee ooyiruu keessa agguu deemtan maaltu jira amma? Dikee jira duukaa. Qotee bulaan informeeshina dhaga'ee naqatee jira jechuudha barbaannetti. Soo atis ciisuun qabdu ogummaan. Ogeessi keenyas dikee jirtu sun akkaataa itti bilcheeffatu sirriitti irratti xiyyeeffatanii itti deemuu qabdanii aanarra jiran wajjin wal qindoomuu qabdan. Dhimmi AI loon diqaalomsuu sirees ispeeshaalii araddaa bal'ina arbaa diinaqaa iftuu zoonii kana warri jirtan kaanis booda itti deemna. Rakkoo ogeessaatis waan qabnuuf namoonni zoonii kana jirtan wuli eenyutu AI uummata barsiisee qunnamaa nutis to'annaa keenya kan nu qunnamuu jiru iddoo baasoodha yeroo hedduu Ramadaan faamii nu dawwalan supervaayizara keenya jechuudha. Hangasitti akka dalaguu qabna. Kan biraan immoo tokko ka dawwalu hin jiru. Kana gama marqullee keessa kaayifii dhufee dalagatu ni jira. Kaan immoo dawwalta jedhu. Ammoo wal qunnamtaniiti nuufis informeeshina nuu kennaa. Even yoo as dhufuu hin dandeenye hanga achii akka dhaqanii wanta godhan ni goona jechuudha. Baran hin dalagamne. Gatiisaa adda baafnee amma xaliyaan isin beeksisna. Xiqqoo lukkuun ni qaalooyitee kan qaalooyitee sana immoo cuucii asitti finnaas nama wajji mareechuu jirra. Kana itti deemna jechuudha. Kana isin immoo fedhii sirriitti guurtanii uummata bira gahuu jechuudha. Dhimmi immoo kilaasterrii barana araddoonni isin wajji wal qunnamaa jiru ni jira. Araddoota hunda keessatti immoo kilaastera ala hojjechuun hin danda'amu. Hojiin hojjennu hundi maaliin deeggarama? Kilaastera ala hin danda'amu barana. Warri immoo bifa addaatiin qabattan araddaa bal'ina arbaa, riskii, tuuta kanniisaa, qarree, warri walda'ootaa fi qorannoo qonnaa hojjechuu deemu isinii kun ni qabattan. Kaan immoo nuti harka marannee teenyaa hin danda'amu. Sanyii karaa adda addaatiin barbaaduu jirra. Kilaastera ala hojiin hojjetamu tokko hin jiru jechuudha. Parsantii hojiin qonnaa parsantiin 75 ol kilaastera jechuudha. Kilaastera ala hin danda'amu hundi keessan akkasitti yoo qabattan gaariidha. Inni kaan dhimma FTC moodel godhu. FTC'n keenya moodelaa fi hojii saayinsii hundaan deeggarame danda'uu qaba. Garuu FTC hordofee kan informeeshina nu kennu jiru kan FB irra gadhiisu jiru supervaayizara faamii qofa qabna jechuudha. Faamiin FTC afran sadeenu kan hordofu jiru nu godhee jira. Qophii addaatu jira jechuudha. Nuti yoo biizillee taane asii dhageenya eenyutu hojii jira
hojiin ammaa zamana kana hafee jira teknooloojiin gurguratta hojii teknooloojiin gurgurama hojiin katti jirtan ni jirtan amma badhaatu dhaqe waan eegalan ni jiranii hedduun keessan eegaltanii jirtan haa ta'u garuu namoonni kanniisa hin qabne kanniisa gaagura bitadhaa galii ni qabdanii wayi lafa qabaa fitiisin malkaa misra qarshii kum diidam qabdaame akkaawuntirraa kum diidam yoo qabde akkaawuntirraa deema gaagura tokko qofaan deema gurguruu qofaan kum diidam qabdi galii fitiisa jechuudha osoo lafa tarkaanfii takka hin qabne jechuudha kanaaf yoo nu tokkaan lafa qabne hojjenne yoo hangam takka galiin galaa kan jiru sirriitti qabachuu qabda jechuudha dhimmi kanniisaa dhimmi lukkuu fitiisirratti xiyyeeffannaa addaatiin qaba ispeeshaalii iddoo baasoo fi umirkullee galiin keessan guddaadha gaagura wayyeessitanii bittan iddoo saayinsiin hundi itti garsiifnu akkas ta'uu qaba fitiisiin keenya dhimmi dhumarratti immoo kenna tajaajila wajjin qabatee haala hojjetaan keenya tajaajila itti kennuu jiru hojjetaan keenya tasgabbaa'ee kenna tajaajila araddaarratti hin kennamne hojjetaa keenya hojjettiin fufulee qabaddaa warri araddaarran teenya warri bal'ina arbaa iftuu qeerransa leencaa nagaya umirkullee warri fooyyeffatanii jira akka gojoora araddoonni afran kun ugguu leenjii kanarraa xumurtanii kallattii olii keenye araddootaan amma yaame kana bifa addaatiin hordofnaa jechuudha bokkoo teenyee akka supparvaayizaraatti araddaatti deddeebinaan hin danda'amu hojjetaan keenya koomaand poostiin itti dawwalee silkiin kaasne hin danda'amu hojjetaan akkasii waan si gaafatan immideetli deebisuu danda'uu qabdaati hojjetaa misooma lubbuu qabu ta'uu danda'uu qabdan jechuudha amma duraas maqaatu inni jira har'an tuqu if beeka abbaanu hintuinu garuu kenna tajaajilaa irratti hanjamaan hin jiru abbaa yoo nan kenna tajaajilaa irratti rakkoo qabaadde anaatu karaarra maquu qaba malee uummanni kenna tajaajilaa kiyyaan dararamuu hin qabu jechuudha dararamuu hin qabu kenna tajaajila keetiin uummanni dararamuu hin qabu jechuudha kan bakka kiyya bu'ee hojjetus akka carraatiin as taa'u jira malee kanaa ol dandeettii qabu hedduu jira isin keessa kasii olis dandeettii qabu hedduu jira jechuudha har'aas teessee uummata kenna tajaajilaa irratti uummata hanjamuun hin danda'amu mootummaanitti hin eeyyamu hojjetaa misooma dhaqanii dubbisan soo kun nu biraas dhufuu danda'a jechuudha miidiyaan deeggaramuun yeroo sanitti an qonnaan bulaan keenyaan di'ee keenyaan beeku di'een gaafa abaluuti gaafa abaluu sanii miti siitu abaluu ta'uu qaba irra abaluun na tajaajiluu jiraa siin jechuu danda'uu qaba abdallaatu na tajaajiluu qaba muraariin na tajaajiluu qaba jechuu qaba qonnaan bulaan araddaa keessanii kanaaf namoonni ka shariyaadhaaf araddaarra teessan shariyaani beektanii taa'utti hin jira hin danda'amu kun hojii uummataa maal dalaydeedha kan itti gaafatamtu jechuudha galmi keenya taa'uu qofaa miti hojjetaan gorsinee sirraa hedduu jira kan sirraaf qophii hin taane kan karaarraa ifmeessees hedduu jira soo nuti immoo leenjii kana booda jijjiirama tokko arguu barbaanna jechuudha supparvaayizar irraa hanga hojjetaa misoomaatti hanga ekspertii qonnaatti jechuudha yoo jijjiirama kana finne boru uummanni ulaa keenya dhadhaa jechuudha ati kan gammaduu qabdu guyyaa dirguu harkatte yookiin wanta harkatte guyyaa uummanni kee tajaajila kee irraa gammada jechuudha yoo tana maaltu jira emerjensii guu kennitan koomii adda addaa maqaatu jallate maqaa akaakoo hin jallate maqaa akaakoo isinii fi caasaa jallise kanaas jala buuna ganaa tokko tokkoon jala buuna jalaa nafnu eenyutu nyaachuu deema tana nuti ilaala araddaarra turre araddaarra bilchaannee taas dhufne jara keenya maqaa dhumarra warri hafu tokko warri maqaan jallate hojjetaa misoomatti gaafatamtoonni effitiisii nuuf kennitan maqaa sana osoo nuun kennan deemtan wujilee amma takka takkaan tuyne kana wujilee leenjirraa fudhattan kana kallattii kana fudhattanii an bifa gaariin hojii barana ana biratti daawwadhu nuu miti kafleetu ana biratti daawwadhu jechuu danda'uu qabdan hundi keessan dorgomaa ta'uu qabdan hundi keessan dorgomaa ta'uu qabdan hojjetaa immoo araddaa kanarraa kaafnee araddaa kana dimooshinii geessinu warrarraa egalee hin jiru yoo hojjete achitti hojjete yoo hojjenne achuma muruudha ulee geessitamee dimooshinii asiis oromoo jira numaatu hojjetaa adda duree ciccimaa ulee isa geessina seetan bobbaasaa geessinaa dimooshinii mikaa duraan hojjetaa dadhabaa bara adabbii fachi geessinaa ulii sanii itti geessinu hojjetaa cimaadhaa achi geessisuu qabnaa uummanni keenya rakkataan uummanni ulaa cufatee deemu irra guddaan eessa jira bobbaasaa san jira jechuudha
achi jirti sammuu keessan kanaaf qopheessa. An hojii tajaajila harkeetiin jira waggaa 10 hojjedhee iddoo baasuu na fidu markullee na fidu magaalaa galuu fi mara akkasii dhufu jirtanii hin danda'amu jechuudha. Uummata keenya kan gadis jiru kan olis jiru. So amma haaromsa tokko geggeessu deemna sin biratti. Booda akkan komanii amma leenjii sana guufittan ni geggeessina. Supervisor irraas dabalatee even karaa irraas meeshaan jiraachuu danda'a jechuudha. Karakkoo adda addaa keessa seenanii beeytanii kama qonni maqaa anis yoom balleessinumaan maqaa jechuudha. Hin danda'amu mootummaan amma kenna tajaajilaa irratti araaraman qabu jechuudha. Kana yaataniiti waan isin tajaajiluu jirtan hin beeyin. Hin danda'amu akkas sammuu keessan qopheessaa amma. Sammuu keessan hojiidhaaf qopheessaa. Kanaaf dhimmoonni immoo araddaarra bulanii tajaajila kennuu dhimma araaraman qabne tana qabatanii bulchaan keenya kallattii nuu kaa'ee boodarra nuti walitti hafnee abbootii adeemsaatiin ergaa tokko tokko yoo walii kennine. Bal'ina arbaa qeerransi lachuutu seenaa. Qonnaan bulaa kun jiraate jechuudha. Furtuun qonnaan bulaa kanaa hojjetaa misoomaati. Ni dogoggoree. Kanaaf oomishaa fi oomishtummaa kana dachaan dabaluudhaaf hoggansi keenya DN keenya mudhii haa jedhannee ka'uu qabna jechuudha. Keessattuu DA jechuun dhugaa dubbachuudhaaf jiruu fi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruudhaaf murteessaadha jechuudha. Kanaaf qabbana keessaa boo qabdan. Keessattuu araddaan cimtuun bulchaan cimaan jiru DN cimaan jiru hojii bal'aa jira jechuudha. Ambaree faamii kaasee jira. Akka faamii san heddummeessuu qabna jechuudha. Hedduu akka faamii san. Faamiin barkoomaa isaan dalagne. Hojjetaa wajjin dalage. Isin wajjin dalage. Caasaa wajjin dalage. Uummataa wajjin dalage. Garuu gurguraa jira kubaree hunda kaasette jechuudha. Akkas ta'uu danda'uu qabna jechuudha. Araddaa hundarrattuu qindoominni kan jiraachuu qaba jechuudha. Supervaayizaraa hojjetaa misoomaa hanqa waajjiraatti hanqa abbootii timsaatti qindoominni kan jiraachuu qaba jechuudha. Akkaanaa keenyaatti haalli jiru maal fakkaata kan joosan tokkoon keenyaa beeyi. Keessattuu qabatama ammaan tanaatti qaaleensa jireenyaa kana hambisuudhaaf murteessaan dhimma qonnaati. Qaaleensa jireenyaa kana yoo xiqqaate dhimma nyaataa, dhimma dhugaatiidha. Oomisha keenya dachaan dabaluu qabnaadha. Waa'ee warshaadhaa, waa'ee maalii mootummaa qabdi. San garuu sadarkaa kan jetti hawaasni keenya dhimma nyaataa dhabuu qabuudha. Usoo midhaan harka jiru, usoo roobni jiru, usoo lafti bal'aan jirtu akkanumatti dhimma nyaataatiif ammoo manni keenya asuma gabbee shunkurtaa bituun, timaatiin bituun hedduu qaanidha jechuudha. Dammaqaa taasisuudhaaf dursa ifii keenyaaf dammaqaa ta'uu qabna jechuudha. Ifii keenyaaf mirqaana hojii qabaachuu qabna jechuudha. Kaka'umsa hojii qabaachuu qabna jechuudha. Mobilaayizeeshinii uummataa uumuu qabna jechuudha. FTC keenya sirriitti iddoo agarsiisaa san godhuu danda'uu qabna jechuudha. Qonnaan bulaan baay'ee dhufee achirratti daawwatee ilaalee gaddeemee waan san appilaayi gochuu qabaa jechuudha. Kallattii mootummaan kaayee kana fudhachuun dursa isin kanarraa eeggamaa jechuudha. Waa malee bitakoo kan kaaseef hojjetaa mootummaa hunda dhaqee hin jeen hojjetaa mootummaa qonnaa hunda dhaqee hin jeen haa dhufan haa dhageen. Sirni deeggarsaa fi hordofii keenyaa cimuu danda'uu qabaa jechuudha. Arra timaantiin kiloogiraamii tokko meeqaa hundi keessan waliin beeyna waliin bitaa jirra jechuudha. Shunkurtaan dhugumatti nuti dhiyoo tana gorowutu dhaynee jirra. Godinuma argee baa kana keessan beeynu karaarra beeyna malee keessan beeynu. Goroguutuun meettaan gurawni lafti isaan qabanii fi lafti nuti qabnu dachiisan midha jechuudha. Dachiisanii fadiis raareen dhuguban raaree fadiis gaaran qabnu uummanni nabii gaara qotaa jira dhagaa cabsaa jira uummanni nabii dhaguma san gubbaarra oomishaa jira nuti ba dhagaa oomishaa jiru jira keenya dachii bal'aa qabna dachii raaree qabna dachii akka keenyaa qabu cinaaksan qofa godina argee baa keessa bakkaan dhaqee irraa jechuudha. Qumbiidha takka gursumii takka malkaa balloodha takka gooromuuxiiti. Godina argee baa muxaruudhaaf guudhaynu uummanni bakka oomishuu qabu. Bakka oomishuu qabu jechuudha. Lafti akka jirutti lafti gaara jechuudha. Lafti dhagaa ammas. Isuma kanarraa waasaabaa jiran jechuudha qonnaan bulaa keenya. Mudhii isaa hidhatee hurkee jechuudha. Kanaaf dukkaana keenyaatti dhugaa dubbachuudhaaf carraa bal'aa qabna jechuudha. Carraa bal'aa qabnu kana itti fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Qonnaan bulaa keenya dammaqaa godhuu qabna. Qonnaan bulaa keenya bakka kaleessaan jiru. Hedduu irratti hojjennee jirra. Sammuu isaaniif jirree jirra. Halkanii fi guyyaa garuu ammallee ni hafaaf jechuudha. Ammallee ni hafaaf. Qonnaan bulaa jechuudha. Mana ta'a gaafa roobni caabuudhaaf deemuu dhiyaatu as baay'atu shaniitti. Isa kana bara kana jijjiiruu qabna jechuudha.
keessattuu oomisha bara 2015 kana DN keenya halkanii guyyaa akka dursan durgaani beektan akka hojjechaa turani beektan hanqa ooruu qonnaan bulaatti adda ol fuunee zooniidhaan gabbuunee lafti takka qullaa ba'uu qabda jechuudha. Lafti hundi midhaaniin oomishaan uwwifamuu qabda jechuudha. Kana godhuudhaaf ammarraa kaasnee qophaa'ummaa cimaa taasisuu qabna jechuudha. Leenjii fudhannee kana gaddeemnee leenjii qonnaan bulaaf kennuu qabna jechuudha. Timaantii balaa bituu hin qabnu. Shunkurtaa alaa bituu hin qabnu. Waan oomishaaf oomishtummaa ifii keenyaaf oomishnee galchuu dandeenyu oomishuu qabna jechuudha. Wantoota warshaa qofa alaa bituu qabna malee jaalleewwan waan xixiqqaa hunda maallaqa dhaabbannee salfii dhaabbannee bituu hin dandeenyu. Dhimma qaalessi jireenyaa kanaaf qonni keenya yoo fi ammayyaawaa ta'e oomishni keenya yoo gahaa ta'e hanqata akka aanaa keenyarraa gabbuusuu dandeenya jechuudha. Kana ala bishingaa dhaabbattee bittaatiis qonnaan bulaa taatee dhaabbattee bitta shunkurtaa dhaabbattee bitta boqqolloo oomishni keenya ifuu gahaa miti. Qonnaan bulaan ciraa tokko ni facaasa ciraa tokko ni dhiisa akkas miti jechuudha. Humna oomishaa hunda qindeessuu qabna jechuudha. Nama lama hin qabne dadhabaallee gargaaruu qabna. Ummata baasuu fi qabna kallattii kaa'uu fi qabna jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti ani kallattii mootummaa mobilaayizeeshinii araddaa hunda keessattuu araddaa muraasni uumte araddaa muraasni kan dhiisnu miti jechuudha. Dachi gabbattuu qabna dachi raaree qabna rakkoo hin qabne humna namaa gahaa qabna. Kanaaf rakkoon keenya garuu gabbaanee irratti hojjechuu dhabuurratti sirriitti of laalle gaariidha. Duusan kaasumaa fi DN keenya dhugaa dubbachuudhaaf garaagarummaan haa jiraatu malee halkanii fi guyyaa laffaa jirtan hojjechaa jirtan garuu hojii keessa waliin fakkaatu jechuudha. Araddaa fi araddaa waliin fakkaatu jechuudha. Araddaan hojii baay'ee agarsiisa adda addaa irra himachaa jirtus jirte jechuudha. Araddaan asumatti muuxannoo fudhannees jirte jechuudha. Kanaaf bara kana yoo xiqqaate araddaa 19 baadiyyaa qabnu hunda magaalaa dabalatee jechuudha. Ifii kasirraa eegalaati mataa keessan. Mana keessan duuba waa facaasa. Mana keessan duuba jechuudha. Bari biidiyaa ilaaltanii jirtan gaa. Amma xaasaan haayilaandii hojii eegalee jira. Biyyoota guddatan keessatti haayilaandii murameeti haayilaandii manarra dhoomaa jechuudha. Bakka lafti jira. Oomisha kannaa jechuudha. Kalafan qabnu. Nuti gaabara fokkasii hin qabnu. Lakkoo haayilaandii cirree olaanaa maxxansinuu hin qabnu. Yoo xiqqaate hundi keenya lafanii qabna mana keenya keessatti jechuudha. Mana keenyarraa eegallee mana qonnaan bulaa yookaan immoo mana hojjetaa misoomaa keenyarraa eegalee horsiisee jira jechuudha. Keenyarraa eegalee. Yoo rabbi jee gaafara rabbi bu'ee kottaa mana keenyaas laala. Dachii hanqaan qabu san yoo xiqqaate oomisha wayii irraa fudhachuu qabaanis. Gurtaa maaliif hin taane unkuruu qabna. Timaantii maaliif hin taane unkuruu qabna jechuudha. Hamma danda'ametti waan alaabinnu san xiqqeessuu qabna kan joossan yoo nu qabattan gaariidha. Ejjennoon paartiin mootummaan deeggardi irra dabarsee akka carraa ta'ee kallattiidha erga sirbaadheetiin jira. Isinis dhageessanii jirtanii kana jechuudha. Qaalessi jireenya kana hambisuudhaaf hundi keenya qabsoo cimaa nu eeggata jechuudha qabsoo cimaa. Qabsoo cimaa sanitti qabsooyinee qonnaan bulaa keenya jiruuf jireenya isaa jijjiiruu qabna kan duusan kaasumaaf jechuudha. Inni biraa keessattuu dhimmi kompostiidhaan beektan gaa hundi keessan dhimma xaa'ooti. Xaa'oon yoo xiqqaate ji'a jaageenyee jiru. Kompostiin qonnaan bulaan qopheessuu qaba eegeen yoo xiqqaate jechuudha. Parsantaa 300 ol dachaan dabalee jira. Qonnaan bulaa dur dhiyeessaa fi ture. Mootummaan dhiyeessaa fi ture. Amma immoo qonnaan bulaan keenya akkaataa ooyiruu hektaaraan qabuun xaa'oo san bitatee galfachuu dhabuu danda'a jechuudha. Araddaa hundattuu awwaallachuu qabda jennee jira. Araddaa meeqaatu godhee hin beeknu gaa. Isintu beeka kan isintu eessa oole. Amma immoo carraa nuti qabnu dikeellee akkaataa keenyaatti gurguraa jirra baasaa jirra dikee. Dikeen ba'aa jirti. Makiinaan baay'een warra kombolchaa warra jaarsoo baabbilee dikee asii barbaadaa jiran asii miidhagaadhaa barbaadaa jiran jechuudha. Akkuma reefu sharuun kaasatti deddeebaa jira adara irraa jechuudha. Duruuni qonnaan bulaan tokko boqonnaa qophii duruun cimaa godhee jira jechuudha. Dhimma dikee luu qannee qannee ooyiruu keessa facaasee. Araddaan hundi akka suuruu qabda jechuudha. Dhimmi xaa'oodhaa akka duraanitti wal gahuu jiraachuu dhabuu danda'a. Bitachuu irratti illee rakkoo jiraachuu danda'a jechuudha. Isa kana bu'uuraa furuudhaaf dikeen kompostiin araddaa hunda keessatti qophaa'uu qabda jechuudha. Qonnaan bulaan laaluu qaba jechuudha. Bakka isaan geenyetti ollaarraa illee maaliif hin taane namni dikee hedduu qabu ooyiruu hedduu qabnee jira jechuudha. Walirraa illee liqeeffannee oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa dachaan dabaluu keessatti dhimmi xaa'oodhaa murteessaadha waan ta'eef xaa'oo saqqata niitii keenyaa bitachaa irra baay'inaan immoo dikeessa yoo fayyadamne oomishni keenya dachaan dabalaa jechuudha. Waa'ee dikee dubbatiin takkaa baanee hin beeknu jechuudha. Dubbachaa jirra jechuudha. DN keenyaas qonnaan bulaa horsiisa jenneetuma abdii akkasii qabna. Bulchatti himaa jirra. Kaabinetti himaa jirra. Kaabinee 8tti himaa jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qophiin lafaa ammarraa kaasee lafti qophaa'uu qabda jechuudha ammarraa kaasee. Roobni fagaatee jira. Saaroo kun beekamu. Amma iddoo biraa iddoo baay'ee bilbila gaafadha roobaa jira. Qacaca malee jechuudha. Garuu fuulli gannaan maas deebi'ee jira.
nuti immoo qophoonee jirra. Araddaan hundi qophii lafaa taasistee jirti. Araddaan hundi lafa qopheessitee jirti. Qotamin mobilaayizeeshinii humna dadhabaa ta'e gargaaru. Garuu humna hojii qabaadhaan qindeessinetti bobbaasuu qabna jechuudha. Kanaaf tokkoon keenyaa kun bara kana oomishaa fi oomishtummaan keenya akka fedhisitti dachaa dabaluu qaban ejjennoo mootummaa jechuudha. Hojjetaa misooma kamtu hojiirra oolchee ni ilaallaa jechuudha baay'ee irratti. Laaluu keenyaas nama jechuudha. Kanaaf uummata keenya beela keessaa baasuudhaaf uummata keenya cinaa dhaabbachuudhaaf keessattuu gaafa roobnitiif jee namni shanyii gabboo qaba jechuudha. Shanyii gabboo. Qonnaan bulaa baay'ee gisee gaafattu maal siin jaa? Yoon gabbee jiru irra facaase shimbirroo fixaa siin jaa. Namni hundi wal qixa facaase shimbirroo ni fixu. Namni hundi wal qixa bahee akka inni facaasu taasisuu qabna jechuudha. Kana immoo sammuu namaarratti dalaguu qabna jechuudha. Sammuu namaarratti. Sammuu namaarratti waa dalaguun hanqabda akka ulfaataa laffaatii barbaada. Laffaatii. Garuu laffaatii keessatti guudii bu'aan sii mul'atti hanqabda akka gammaddaa siifira biiqatii beekaa jechuudha. Kanaaf sammuu namaarratti dalagnee qonnaan bulaa irratti akka roobni gaafa roobnitiif jee akka gabbee oomisha facaasu yoo goone an dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee qaalessa jireenya waa'ee rakkoo hongeedha waa'ee rakkoo maalii ammas luqquu namni akkaanaa keenyaatti ammas luqquu namni aanaan biraa akkamitti deemaa jira kan sun gaafadha aanuma ollaa keenya gaafadha jechuudha rakkoon baay'een saaxilamaa jira jechuudha kan ammoo hambisuudhaaf boqonnaan qophiin cimaan ammoo qophoina raawwii kan bareedaadha jechuudha aanaa baay'ee hongeen bide sun nuus biduu isaa lafa jechuudha akkammoo wanni sun hin dhufne ammarraa kaasnee hojii hojjennee lafa qabnu sun hundaa hanqa qe'ee keenyaatti hanqa mana keenyaatti hanqa sagaraa keenyaatti sagaraa mana duubaa qabnutti hanqa mana gallutti oomishaa fi oomishtummaa keenya waan qabnu facaasuu qabna kan duusan yoo waan san qabattan gaariidha kan duusan kaasumaa fi inni biraa dhimmaa sharaa magariisaa jechuudha. Tacimuu qaba ammarraa kaasee jechuudha. Araddaanis buufanni biqiltuu ammarraa kaasee unkuruu qaba qopheessuu qaba keessattuu nyaanni biqiltuu nyaataaf ooltu baay'inaan qophaa'uu qabdi. Kallattiin nu kana mees kanu akkanumatti kan akkatti maqaaf deemnu miti jechuudha. Biqiltuu nyaataa ooluu keessatti qe'ee manneenii keessatti dhaabbachuu qabdi jechuudha. Keessattuu wanne paappaayee abukaadoo wantoota yeroo gabaabaa keessatti dhufu maangoo iddoo hundatti qopheessuu qabna jechuudha. Qopheessuu qabna kunuunsuu qabna jechuudha. Uummata barsiisuu qabna jechuudha. Kana jechuun kan adiif nuti xiyyeeffannaa garuu kan kennuufi qabnu wantoota ijoolleen qe'ee keessaa ooluu keessaa murattee jiraachuu dandeessu iddoo hundatti dhaabuu qabna jechuudha. Ooluu keenya dhaabbanne yoo qe'ee keenya dhaabbanne bishaan harkatti dhiqanne muuzoo xiqqaatee waggaatti marsaa meeqa oomisha jechuudha muuzli. Muuzoo yoo heddummeessine jechuudha. Garuu immoo araddaa meeqaatu muuzoo sana oomishaa jira. Araddaa meeqaatu qe'ee qaba ooluu qaba hundi keenya waliin beene jechuudha. Walumaan araddaa keessa oolaa jirra jechuudha. Kanaaf dhimma nyaataa irratti biqiltuu nyaataa irratti yoo xiyyeeffanne gaarii kan duusan yoo qabattan gaarii. Isa kan ammaas immoo kunuunsuu gisee amma roobni bu'ee namni hundi biqiltuu ni goree dhaaba. Biqiltuu meeqaatu garuu iddoo silaa gahuu qabu san gahee jira kan yoo san laaluu qabda jechuudha. Biqiltuu dhaabuu miti. Biqiltuu kunuunsinee hamma danda'ametti akkaataa ulaagaan taamsaniin guddachuudha biqiltuun. Dhaabuu qofa amma gabaasa kan illee jalaa yoo hafne faayidaa isin qaba jechuudha. Kunuunsuu irratti bakka silaa gahuu qabu san geessuu irratti xiyyeeffannaa addaatti kan yoo hojjenne gaariidha kan duusan kaasumaa fi inni biraa dhimmiloon diqaalomsoo AI jechuudha. Godinaan wanta fudhachaa turre. Amma immoo garuu dhimma kana iddoo keenya gadhiisaa jirra. Kana jechuun maali ilaalee jirra, qorannee jirra. Gabaasa keenya qindeessaa hin jirru. Fadis keessatti hojii hunda ni hojjenna. Hojjetaa misoomaa ni hojjeta. Supervaayizarri keenya waajjirri keessattuu sharuun halkanii guyyaa isin cinaa isin deeggaruudhaaf dhaabbachaa jira jechuudha. Haa ta'u malee gabaasa keenya qindeeffannee erguu irratti rakkoo jira jechuudha rakkoo. Duraanis muuxannoo qabna ammaas muuxannoo hojjetan gadhiisuu hin qabnu. Hojjennee gabaasa keenya qaama dhimmi galfannee beekamtii argachuu qabna jechuudha. Amma gabaasa qindeessuun qallaaleedha amma teekinooloojiidha bakka dubbiin. Waan hojjettee gabaasa barreessitee nagee baasaa jiraachaa suuqudhaan miti jechuudha. Hin kaatu bobbaasaa irraa qaatee jechuudha. Achuma teessee teelegiraamaan waasaappiidhaan guruppii keessa galtee erguudha jechuudha. Waanti walti guyyaan erguu qabdaa jechuudha. Achumaayi qaamni sooganu hordofaa jechuudha. Namni kun hojiitti jira. Hojiitti hin jiru asumaa kallattii siqaa jechuudha. Akka dursaan kiiloomeetira meeqayyaa nu miidhaan namaa sin arginu jechuudha. Gabaasa keenya waan hojjete qindeessu teelegiraamaan erguudha jechuudha. Teekinooloojiin hanga tokko waan nurraa salphisees ni qabaa jechuudha. Kanaaf dhimmi gabaasa keenya waa qindeessuudha, waa hojjechuudha. Hojjetaan cufti wal qixa yoo hojjete qofa waan kana keessaa baana waan ta'eef hundi keenya hojii kanaaf xiyyeeffannaa kanneen deebi'u qabna kan jiru kaasumaa fi inni biraa dhimma sululaati. Sulula bara kana
muummee ministeera keenyaa yoo ilaaltanii jiraattan peejii inni maxxansee jiru sulula keenya tokko keenya tokko jaarsoodha tokko goroguutuudha peejii inni maxxansee jechuudha sulli inni maxxansee iddoo baasootii fi bakka diinaan jiru mul'ata kan inni maxxansee jechuudha aanaa kan keessa araddaa lama maxxanse araddaa lama fuudhee jechuudha hogguu kana maxxansu akka oromiyaatti fuudhe akka oromiyaatti dhimma sululaa kana jechuudha san keessaa hujii gaarii hujii bareedaa hojjennee jirra kana jechuun akka fakkeenyummaa gaariitti isarraa haa buutu malee araddaan baay'een hujii fakkeenyummaa gaarii qabdu hojjennee jirra jechuudha garuu dhimma walqixxeessuu irratti araddaan hundi akkaataa saniin hujii kana qindeeffannee hojjechuu irratti rakkoo hammaataa jira jechuudha waliin fakkaatu nuus ni beektan isa keessa deemaa turre ilaalaa turre deeggarsa kannaa turre iddoo sanatti argamaa turre araddaa faradatti immaas immoo sulula keenya immaas immoo hojjennee akka keessaa galu osoo hin ta'in tuttuqaa namaatiif beeladaa raayis bilisa godhuu qabnaa jechuudha biqiltuun keessa dhaabbachuu qabdi asharaa magariisaa dhuunfamuu qabaa jechuudha ni hojjenna humnaa uummataa ni qisaasna garummaa uummata deemtee olaaltee hin jiru bakki sun kana ta'uu hin qabu tuttuqaa namaatirraa beeladaarraa ittifamuu qabu araddaa mariisuu qabdani bulchaa wajjin isin kaabineedha keessattuu hojjetaa misooma keessaa nan tokko kaabinee sagalee qaba wantoota silaa hojjechuu qabsan hojjennee dalleellee ijaaruu qabna jechuudha dalleellee ijaarree seektireetii maaliif hin taane hawaasa illee hirmaachisnee maaliif hin taane walgahii bal'aa gisee gaggeessinu labsii labsannee akka durii isa kamitti hojjechaa turre ni beektan isa fiduu qabaa jechuudha dallee tokko buqqaasee fiduu qabaa jechuudha ni keessa kanaas yeroo ta'e akkasuma fidaa jechuudha yeroo gaafa keessatti sulula san irra ijaaruu dandeenya jechuudha kanaaf tokkoon keenyaa kun dhimma sululaa kana hojjechuu malee hanqa maayii jala deemuu irratti rakkoo hammaataa qabna jechuudha kanammoo jijjiiruu qabna bu'uura irraa jechuudha sirreessuu qabna waan ta'eef dhimmi sululaa kunis sirraawee kallattii amma kaa'ime kanaa fi kallattii duraanis taa'ee jiru saniin yoo hojii keessa galle gaariidha kan jiru san kaasumaa fi aan akka walii galaatti keessattuu dhimma qamadiiti dhimma qamadii aannan oomishaa jirra fedhis qofa jechuudha araddaan 19 godina argee baa araddaa aanaa 20 qaba 20 keessaa 19 haa xiqqaatu haa guddatu garaagarummaan heektaara haa jiraatu oomisha qamadii kannaa jiran bara kana immoo ofirratti karoorsaa hundi keessan qabadda xiyyeeffannaa mootummaan kan kannee kan jiru waa'ee qamadiiti ummata adiin kadhannu innee jirra siin barbaadu gabboo fiddemaanis kadhannu jechaa jirra jechuudha bar yuuneedhaaf qamadii dhiyeessaa jirra nurraa biteetu manni gargaarsaaf dhiyaachaa jirti qamadiin teenya ka godina argee baa hamayyuu ka cinaaksan ka goora guutuu ka gurawaa dhiyaachaa jira jechuudha yuuneeniin dhaabbattee maallaqa qaaliin bitteeti mootummaa dhiyeessitee mootummaa gargaarsaa dhiyeessaa jira jechuudha qamadii dur baalasii malee wanti firiisii malee baalasii hin beeyin qabatamatti ilaalaa jettanii fi biirratti kan jiru jala keenya sammuu kee amansiisu ni hin danda'a jechuudha waan takka bakka dursa yoo hojii keessan galee yoo dadhabde hin dandeessu waan gaara gaa sammuu ta'e boqonnaa qophii ni hin danda'a bakka wani hin dandeenye hin jiru ni dandeessa akkasitti jechuudha garuu qabadiin hin taatu fatis kaseennaan hin taatu ni taatennaan ni taati ilaallee jirra haa xiqqaatu haa guddatu iddoo baasoo keessatti umar kullee keessatti heektaarri mummuramaa haa ta'u kilaastara hin taane oomishamee jira qamadiin nan sobee warri iddoo baasoo haa ta'u malee garuu nutiis qamadii addaa hunda keessattuu karoora keessaas galuu qabna amma dheengadda waancaa fudhachaa turan waancaa nuti qamadii keessan jiru akkamii waancaa fudhan karooraas hin qabnu hin oomishne gandii waancaa gurrachaa ture dheengadda gorguu turatti jechuudha nutiis qamadii addaa hunda keessatti yoo xiqqaate heektaara lama maaliif hin taane kana waan ogummaa keessan seenu cheeruu beekan ogummaa keessan seenu an siyaasaan beeka malee ogummaan beeku jiru qonna of qopheessanii qamadii warri jallisii qabdan jallisiidhaan bonaas gannaas warra jallisii hin qabne gannatti qamadii yoo xiqqaate heektaaraas isinii kannamee oomishuu qabna hanjosa yoo qabattan gaarii mootummaa faana ce'uun barbaachisa mootummaan amma dhimma gargaarsaa yeroo muraasa hunda dhaabuuf deema jechuudha Itoophiyaan mataa isii ni deeggarraa gargaarsa kan ni dandeenyechaa jirra ni hojjennechaa jirra gargaarsa ni hambisnechaa jirra jechuudha ni hambisnaas shakkina ni hambisnaas rabbi nu gargaara ammaas kanaaf kana godhuudhaaf iddoo jirutti hundi keenya dhimma qamadii dhimma maalii kana oomishuu qabna oomishaa fi oomishtummaa jechaan dabaluu qabna hundi keenya qindoominaan hojjechuu qabna magaalaa ala deebinee
torbaanii guyyaa lama dhaqaa guyyaa sadi dhaqaa qonnaan bulaa jiru isaanii jirraayii hin danda'amu. Keessa oollee bullee qalbiinis qaamaanis gaafa magaalaa dhufuu qabnus ifaa bilisatti dhufne jechuudha. Rakkoon kan magaalaa dhufuun dhufus miti. Ki dhufta magaalaa waa takkaa miti. Garuu bakki itti hojii keenya itti hojjennee waatti mul'isnu argaa kan qaba jechuudha. Mudhii keenya yoo danda'e uummanni keenya barra gaadhu waaba. Bar gaafa balus ni amma gaafa balu akkas taane uummanni keenya dhoo isaan beeku. Kanaaf hundi keenya ejjennoo kana qabannee deemuu qabna kan jedhu san kaasumaa fi tokkoon keenyaa kun hojii keessa haa gallu uummataaf bu'aa buusnu jijjiirama haa finnu kan jedhu yoo na qabattan gaariidha. Maayii irratti waan takka wanni an kaasu dhimma gargaarsaati. Qabaddaa hundi keessan qabaddaa keessattuu dura bu'aan FTCdha qabaddaa. Dhimmi gargaarsaa kun nama meeqa hedha guuruu ta'a. Akka nama meeqa hin dhabne hojjetaa meeqa akka hin dhabne isinitti himaa jirra. Usoo himnuu ka dogoggora seenaa jiru jira jechuudha. Namni waan miskiinaa nyaatu inni nuu adii mataan isaatu. Namni waan miskiinaa itti yaade itti qalbise inni nuu isaafuu hin dabartuuf isaafuu. Namni qoonqoo nama qabu rabbiin qoonqoo isa qaba. Rabbiin gabboo hin dubbatu ni argama waa hunda akka. Gargaarsa ifattee jechuudha. Orientation isin kan namee isoo jiru gargaarsi muramaa jira. Fakkeenya waliin arbaa. Irra geenye jira. Qabatamaan maatii 200 kuma 67 muramee jira jechuudha. Jala deemna akkatti isin dhiifnu. Eenyuun kutti dhaga'uuf ta'e isa hundi keessa. Eenyuun kutti. Himaa osoo jirru kallattii hayaa jirru miskiina maayyiitiif kan naa jennee jira dhimma gargaarsaa miskiina maayyiitiif. Naman taane bulchaa addaatiin wajji taatanii fira jara keenya rabbiin isin gaafata garuu rabbiin. Jijjiirru leenjii uummata keenya fayyadamummaa isaatiin mirkaneessu badhaadhina maatii san kan dhugaa san kan mirkaneessu godhuu qabna. An kana caalaan dubbadhu ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada.